مكانك يا أحمد آلا نانجان. مكانك يا أبو قيرنسو أحمد الدجو نانجان. مكانك سنجان محمد نانجان. سنجان عبد الجبار محمد أحمد نانجان. علي نانجان. عبد الله نانجان. عبد الله عبد الله شرفي. مكانك يا بولشا محمد أول نانجان. مرتي جودة سبسكرايب جورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم سابق يا مكانك سنجان عبد الجبار محمد أحمد نانجان. سجلت الفود نلين حسن نانجاني والبرة جاريها. وانت كتكان سيجافة شوف ده حواس الردي ميتين سيجافة تجرا أكمل. والله عادي ما متنقافده وانت. اوكي أبليسكتي مالتا. أبليسغية مالتا أبليس متى. أبليس متى يجو. جرب بقدا مكاسا خلوجادا جرب بقدا مكاكب سودي جرب خلوجاين. خلوجا والله أنا جرب من جات متين بيخ مالي خلوجام بيخ. جرب من جات مو جرب بقدا. جرب بقداتي. بقدا لوجا راحنا برو نور درك مكا ولا لون كربو دبرة شو قبضة واي سياسة خناني تنيرو دفتوري واي سياسة تفكنا. درك ما سياسة ما هو نيجي ماذا تنافونا تسي مرة كونغو بدي ودرتي عادي ده ما متي. قال تومي قبل شيء لأني خيم بدين أيه. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلسكي مكانك سنجان. مكانك يا أحمد آلا نانجان. أحمد آلا قافي كان مرة دي ميجا قافي تجرا كم يوم سيقافي. بريد هذا مالي سي والرئيسات مال جامتن. تي ورا مرتقوته يعني نمان مرتقوته تيوب جامنا أكسي أتلين تليفونك بعد سبسكرايب قولوا عنديش وان تبتو تكردين تقول عنديش. وقاس سبسكرايب يتبري فما نقوله يجوا دمو كمي. في فوسيلو في ديم تتكاسيلو فحكومة كدو يتلامه. على طول نقول سنفين بريسا. على طول جتشو ما جتشو. تاتي جتشو فان كنيتي. أيوة أنت كان سيقاف دا ونين سيقاف جديمو جرب بقدا مكان ساخ دوغاين. جرب بقدا مكان ساخ دوغامو. جرب بقدا مكان كبسود. جرب بقدا جرب بقدا مكان كبسود مكان دوغا كوخانا ماليس. مكان ساخ دوغا عبد الكريم جانين. عبد الكريم. na ifsundi den desan ka jarala madarati barade di bisunan okay si bersimna hayo wan biraga obulese malta obulese malta habo mal agumbo ya habo midia obulese di ber obulese malta obulese ta aga ayo galato ma sinile ayo warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami makahan sinjan. Ali Nanjan. Ali. Gafi takataka si gafi chujira hawaasa irra deemeetiin gafi takataka gafi chujira. Ni hayyamtaa too? Okay. Obboleessa keetii maal ta'a? Diruudha. Ni gaafatti naasee Obboleessa ta'a. obboleessa ta'a? Galatoomi sirriidha. Deebistee jirte tokkittiin harkattee jirte. Ilmi abbaan kee dhale?
Ummaan ta'e dhalte obboleessi siin taane eenyu? Abbaa keetu dhale ummateetu dhale obboleessi siin ta'u eenyu inni shan? La orma. Orma. Arbaa kam? Orma nyet. Dhalaa jogeeti? La. Firamidi. Firamidi? La firma obboleessi siin ta'u garuu abbaa kee dhale ummatee dhale eenyu namni san? Namata. Nama ham. Deebisi ni jira deebisaa ni jira bara anuun hin beekaa. Mbeeku hanga. Manuma kee keessan keessa bara. Eenyu mee deebisi laala ummatee dhale abbaa kee dhale obboleessi siin ta'u garuu. Injiru. Ni jira. Mbeeku hanga. Suma gaa. Aye gaafii biraan si gaafadha. Jaarraa abbaa gadaa ni beektaa? Jaarraa abbaa gadaa. Jaarraa abbaa gadaa maqaan isaa haa dhugaa eenyu? Abbaa gadaati. Jaarraa abbaa gadaati miti. Kun kan maqaa qabsooti. Jaarraa isaa maqaan isaa haa dhugaa ni beektaa? Mbeeku. Galatoomi. Abdulkariim Ibraahim Jaanii galatoomi. Gaafii deebisaa keenya nu wajjin godhuudhaaf galatoomi. Yalla. Yalla jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa keenya siin jaan? Abdallah naan jaan. Abdallah eenyu? Abdallah Sharafi. Abdallah Sharafi mi biraatti hin dhagee. Dhuguma? Dhuga maqaa haadha abbaan keenyaa baasan Abdallah Sharafi. Abdallah Sharafi galatoomi. Haati kiyya kanaa baaftee immoo jaalalarraa Mu'aaz naan jette. Yeroo saniif Mu'aaz ibnu Jabal kanaatiitu masgida irraa haasa'amaa ture. Hadiisa Mu'aaz ibnu Jabal kana masgida irraa hedduu haasa'anii kanarraa haati kiyya maqaa kana baafadhuun malee jettee fiigaa dhuftee akka dhageesseen naa baafte Mu'aaz naan jaan. Eessarraa fiigaa dhufte? Kaara. Maashaallah. Daakuu mana daakuu. Wabjoo ijoo. Wabjoo. Wabjoodha akka dhufteen karattuu ganneeyte limmata. Maal nyaatan duba? Halkan saniif warruma ollaatti raataa isaa lama liqeeffanneeti akkasi nyaanne. Akkasi bulle. Okay, gaafii takka takkaan hawaasa irra deemee gaafachuu jira. Sanis si gaafadha. Atoo akkam jettee yaayamta? Waan na ajaa'ibu gaazexaa isaa osoo hin kofallee dura kofalu kana ni ajaa'ibsifadha ni dinqisiifadha akka ajaa'iba. Gaazexaa rakkoo hin qabu. Gaafii yoo nama dandeettii qofa nama hojjechuu qabaatte rakkoo hin qabu. Saniif ati akkamii siin gaafadha? Na gaafachuu dandeessu waan feete na gaafadhu yeroo tana keessa. Okay, obboleessa keetiif maal ta'a? Obboleessa. Maal jechuun meerra deebii? Obboleessa keetiif maal ta'a? Obboleessa kiyyaa obboleessuma kiyya kaa. Obboleessa keetiif? Obboleessa keetiif maal ta'a? Obboleessa kiyyaa adeerallee ta'uu danda'a isumallee ta'uu danda'a. Akkamitti? Waa hunda ta'aaf bakka. Akkamitti? Obboleessa keetiiti? Obboleessa keetiif maal ta'a? Obboleessa kiyyaa deemree akka sirriitti obboleessa kiyya ammoo akka keetitti obboleessa kiyyaallee ni ta'e isumallee gisee garii akkoo suni ta'aaf gisee garii haboollee ta'uu danda'a. Ta'uu hin danda'u. Obboleessa keetii? Obboleessa keetiif? Naan galtu dubbiin. Hayyee waan biraatti sii dabra gaa. Ilmi abbaan kee dhale hoommaan ta'e dhalte obboleessi siin taane kame? Hoommaan ta'e dhalte abbaan kee dhale obboleessi siin taane eenyu inni san? Hoommaan ummaati yaa dhalte? Ummaatee dhale. Ummaati yee. Ummaatee dhale abbaa kee dhale. Roomiyaa dhale. Ayyee eenyu inni san? Roomiyaa ka dhalte? Roomiyaa. Abilelis. Abile maaliyo? Roomiyaa ka dhalte obboleessa kiyya. Gaafii duraa tana gaafatte sanii hojii wal fakkaatte amma gaafii nama na gaafatte tun. Sirriidha. Tami haa. Tami.
Gaafii nama dura na gaafate obboleessa ta'etti sangaa. Sandisi sanii mun beeku heddeeme amma tuni abbaa keessi dalee ummatee dalee obboleessi sin ta'u eenyuun saniin jedhe. Isaanis koronaadha. Atanas hin beektume tabiraatti si dabra jaarraa abbaa gadaa maqaan isaa ka dhugaa eenyu. Wayyaa haaliqa kiyya. Hee? Kan afaan bal'aa jettee gaara kola. Jaarraa abbaa gadaa. Jaarraa abbaa gadaa yaa beessa Oromoo goota koo. Qayyeessan. Sani. Kadir martuu. Kadir martuu tukkas jee eenyu maqaan isaa. Nama gaafachiisa gaafun. Waan namni amma dura dubbate. Dubbachuun dhorka. Maaliif Kadir martuu na gaafachuu danda'a jechuudha. Kadir martuu nama jaarraa abbaa gadaa kana wanta tokko ta'e. Uummata Oromoo. Ani jaarraa. Oromoo guutuu lafaan akkaase. Ati jaarraa abbaa gadaa eenyu maqaan isaa ka dhugaa sanni beektamu hin beektu. Jaarraa abbaa gadaa kana moo jaarruma abbaa gadaatiin beeka malee namni tokko dhalate maqaa lama qabaachuu ni danda'a. Maqaa qabsooti maqaan jaarraa abbaa gadaa maqaa qabsooti. Maqaa haatiin fi abbaan dhaltee maqaa abbaan isaa baaseef jaarraadha. Abbaa gadaa immoo hommaa isaa baaftee hommaan baafteef jaarraadha. Nuti beeknutti. Hayyeegaa jaarraa miti. Dhaabbiloo. Oyi kinirraa iskiraayib mu qofan dagatina sabaskiraayib sheer laayik godhaa nu cinaa dhaabbadhaa isinin jenna galatooma.